barreeffama afaan adda addaatiin barraa'e barreeffamni sun afaan oromootiin maal akka jedhu aappii karaa salphaa ta'een barreeffama afaan kamiitu nu barraa'e afaan oromootti isinii fiiguu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka nuti baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan dhudhu'a. Barreeffama afaan amaariffaatiin barraa'e barreeffama afaan ingiliffaatiin barraa'e barreeffama afaan arabiffaatiin barraa'e barreeffamni sun immoo afaan oromootti yeroo hiikame maal akka jedhu akkaataa karaa salphaa ta'een afaan oromootti isinii fiigee dubbifachuutti hin dandeessan jechuudha. Aappii kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajuu jalarra sinii baasarra tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii waan irra tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fidaa asirra ta'e kooni sarchii irratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee haa taa kaa barreessitan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikii gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana sanii fidaa suuraa kana irra tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf suuraa bitaa gadi deemtu olbaamu deemtu achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa'e aappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood ka jetturti daawuloodii sana tuttaniiti aappii kana bilbila keessanitti kan buufattanii ayya daawwatan kee aappii kan buufattanii yeroo galtan aappiin kan haala kanaan isin barama kan harka mirgaa kanarratti oromoo kajuu keessanii kan harka bitaa kanarratti immoo ingilish kajuu keessan jechuudha achi booda mallee sanarratti kilik gootanii haala kanaan tana oonii gootan jechuudha achi booda kanneen kanatu haala kanaan shaasharratti isiniif baati achi booda barreeffama akka inni afaan oromootti isinii fi kusanirra ni hidhatan jechuudha achi booda kanneen kanatu shaashara jirti jechuudha fakkeenyaaf afaan arabiffaatiin barraa'e kan afaan oromootti keessanitti agarsiisuti wanni kun kana haala kanaan irratti buutan jechuudha haala kanaan karaa salphaa ta'een barreeffama afaan kamiitu nu barreessanii gara afaan oromootti isinii fi jechuudha kun akkuma asirratti margaa jirtan kanaan